Keessummaan keenya har'aa Leetanaal Jeneraal Baacaa Dabaleeti. Hayyee kabajamoo Leetanaal Jeneraal Baacaa Dabalee waamicha keenya kabajanii asitti nu argamuu keessaniif maqaa hordoftoota OBN guddisnee isin galateeffanna. Isin galata guddaa argadha gaafa waan haaraa argametti gaaffii deebii kana naa qopheessuu keessan galata guddaa qabdan. Hayyee ulfaadhaa ittaansutiin baga gammadaniin jedha baga hojii jaalattanii fi ogummaa ittiin beekamtanitti deebitan. Fayyaa ta'a horaa bulaa baga hojiin gammanneen isiniin jedha. Waamicha isiniif taasifame kana akkamiin fudhattanii kana dura egaa keessattuu raayyaa ittisa biyyaa keessatti dursa kombaat injiinaringii ta'uudhaan yeroo tajaajilaa turtanii fi waa'ee dandeettii fi muuxannoon ogummaa keessan irratti qabdan sadarkaa olaanaa irra jiraachuu kallattii garaagaraatiin kaasaa turaniitii jiru. Mee akkamittiin soorama baatanii akkamittiin gara kanatti immoo deebitan? Seenaa kiyya keessatti akka nama dhuunfatetti jechuudha seenaa haaraa. Namuu jireenya isaa keessatti waan haaraatti isa quunnamaa waan haaraa kana akka seenatti fudhachuu baannaan namummaa ta'uun isaatii fi muuxannoon isarraa argachuu qabuu fi humni isarraa horachuu danda'u harkaa bada. Kana waan ta'eef anaaf jireenya kiyya keessatti akkuma gaafa qabsootti makamee jireenya kiyya keessatti waan haaraa galmeeffametti gaafa biyyi cinqamtee rakkinni dhalatee rakkina kana keessatti hiikuudhaaf ogummaa qabduun qooda fudhadhu jettee biyyi na waamtu mootummaan na waamu carraa akkasii argachuun waan Rabbi godhe. Kanaaf galatan galchaaf Rabbii fi mootummaadhaafis galatan galchaa jireenya kiyya keessatti waan haaraa galmeessa waan ta'eef galanni mootummaadhaa qabus guddaadha. Jireenya haaraa yookaan fi seenaa haaraa jireenya kiyya keessatti galmeessa waan ta'eef dhaloota duranaaf dhufuufis dhaloota kiyyaaf waan hedduurraa baratan waan ta'eef gammachuudhaan fudhadhe. Otoo isin sadarkaa olaanaadhaan biyya kana tajaajilaa jirtanuu dhiibbaa garaagaraatiin hojii jaalattanii fi akkasumas biyya tajaajilaa jirtanirraa otoo yeroon keessan hin gahin soorama baatan maal laata sababni isaa? Ana ta'ee namni gara biraatti sooramatti bahee suni sooramaa miti. Soorama osoo hin ta'in murni xiqqaan TPLF keessatti uumame biyyattii tana dhuunfatee qabate mootummaas dhuunfatee qabatee dameen tikaa kanas humna waraanaa kanas dhuunfatee qabate waan ta'eef duranaaf namoota rakkinatti uuman jedhu hunda isaanii sababii adda addaa itti uumee baasaa ture. Sababiin ani itti bahee wal dhaaluudha tokko tokko bakka bu'uu jechuu kan waan ta'eef warra duuba jeneriif ati baatee isaaniif bakka bu'uu qabdaadha malee umrii kiyyaanii miti kanan bahee dandeettiidhaanis miti nama isaan duranaaf rakkina nutti uuman jedhan siyaasadhaan yaasan siyaasadhaan yoo yaasan immoo waraana mootummaa kana namoota dandeettii qaban namoota muuxannoo qaban nama xiqqaadha kan keessatti hafe. Kanaaf akkaataan itti baay'ana kan na baase maafiyaa biyya fudhatee na baase malee umrii kiyyaa miti. Amalli TPLF maali jechuu dandeenya? Yeroo sanittis murni kun sadarkaa olaanaadhaan biyyattii kana gaggeessaa turuunsaa ni beekama. Maalidha amalli akka kanaa kun? Amalli akkaataan murni TPLF keessa jiru kun itti dhufe amala neetworkiidhaan itti hojjetanidha malee iftoominaan obbolummaadhaan jaalalaa fi kabajaan akka qabsaatitti waliin dhufanii miti. Namuu eenyu qaba neetworkii mataasaa qaba. Yeroo tokko neetworkii tokko olaantummaa argata yeroo gara biraa neetworkii gara biraatti olaantummaa argata. Kan olaantummaa argate sun biyya dhaabicha akka fedhe godha. Akkaataa kanaan kan dhufame. Neetworkii sana guddatee biyya tana eega seennee walumaan dhufnee miti biyya tana eega seennee booddee neetworkii sana guddatee maafiyaatti jijjiirame hattuutti jijjiirame
shiftaawwan badeetti jijjiirame. Akkasitti jijjiirameet biyyattiin tuni kan namoota muraasaan namoota dhuunfadhaa taatee akka beesee yookaan maallaqa kiisii isaanii keessaa fuudhanii akka fedhan godhan biyyattii tanaa fi nama siidhaa lammii isiidhaa akkas godhaa turan. Uumamni kuni uumama dhaaba siyaasaa yoo jettu dhaaba siyaasaa tokko kan ittiin ulaagdu proogiraama isaatiin yoo TPLF proogiraama isaa laalte dhaaba siyaasaatti warri isa hoogganu maafiyaadha maajiraat machiidha. Bakka kanatti literally kan jechuu dandeessu nama akkasiiti. Namni fayyaa qabu waan akkasiin godhu waan ta'eef kanaaf amalli isaanii durumaa kaasee akkaataa kanaan kan dhufe tokko olaantummaa tokko gadi taa'aa tokko akkaataa kanaan wargala gaggalchanii dhufanii zeen har'a gahan jechuudha. Jijjiirama amma dhufe qabsoo ummataatiin argame kana akkamittiin ilaaltu hoggansi jijjiiramaa kun haala akkamiitiin biyyattii gaggeessaa jira jettanii yaaddu? Biyyattii tana keessatti jijjiirama guddaa dhufe. Namni keenya namni qalbii qabu namni hubatu jiraannan namni dhugaa malee nama hin deeggarre yoo ta'e dhugaa malee namni nama hin deeggaru yoo ta'e haqa biyyattii tanatti jijjiirama biyyattii tana keessatti dhufe arguu danda'a. Namni yoo kan nama deeggaru ta'e dhugaa arguu hin danda'u nama deeggara waan ta'eef. Dhugaa deeggaruu jechuun waaqa amanuu jechuu dhugaa jirtu. Kana waan ta'eef yeroo hunda eenyutu dubbatee osoo hin ta'in maaltu dubbatame yoo kan laallu ta'e dhugaa laallaa jechuu. Eenyutu dubbate kan jedhu sanla yoo kan laaltu ta'e kan dubbatame kijiba yoo ta'es nama deeggarta waan taateef irraa barachuu hin dandeessu. Uummanni keenya dargaggoon keenya kana laaluu qaba. Jijjiirama biyya tana keessatti dhufe. Uummanni Oromoodha. Akka Oromootitti illiitiin Oromootis namoonni siyaasaa kee jirra jedhanii of waaman kan Oromoodhatis yoo akka gaariitti kan laalan ta'e hagarraatitti nuti kompleenii yookaan boo'icha malee akkasan godhaan hin jiru. Abaloo akkas na godhee, abaloo akkas na godhee, abaloo akkas na godhee, abaloo akkas na godhee. Kalees abaloo akkas na godheedha, har'as abaloo akkas na godheedha, iftaanis abaloo akkas na godheedha. Ani akkasan godhaan yoon dhufa. Amma kana waan ta'eef Oromoon siyaasaa biyyattii tana keessa jiru keessatti hirmaachuu kan qooda gaarii qooda haga isa gahu fudhachuu kan jalqabe amma jijjiirama kanaan. Kan qawwee baatee jijjiirama kana hadhus Oromoo. Kajijjiirama kana fides Oromoo sabaaf salmoota gara biraati Oromooni utubaa ta'ee haa soso'u malee. Kana waan ta'eef anaaf jijjiirama kana yoo guddisnee kan hin deemne taate kana duubatti deebiftee jijjiirama gara biraa fiduu hin dandeessu. Jijjiiramni gara biraa kan kana caales inni dhufa jedhee yaadu. Kana guddisuun garuu waan barbaaddu kana biraa itti dabalaa deemidhaaf ka'umsa sii ta'a waan ta'eef kan dura argatte balleessite haaraan fide jechuun hin ta'u tokko kana. Lammaffaan abala akkas na godheen osoo hafe biyyattiin tuni biyya nuu taatu nuti tolfachuu dandeenya. Abaluutu akkas na godhee ta dur kan amata 150 yookaan bara miliyoona waamanii akkas godhuun maa sababeeffatta. Biyyattii si harka jirti. Jaarsi waggaa 80 waggaa 70 abaluutu akkas na godhe jedha. Eega dhalate waggaa 80 70 biyya tana keessatti inni maal godhe. Kanaaf biyya tana nuti maal goonee biyya tana biyya nuu taatu tana tolfachuu akkamitti dadhabnee. Kanaaf kompleenii dhiyeessuu dhaabuun barbaachisaadha. Kompleeniin kun dhaabbatee jijjiirama amma jiru kana yoo tumsine waan biraa argachuu dandeenyaan akka tallaala. Humni kaleessa biyyattii kana hoogganee gara Maqaleetti erga hooggansi jijjiirama bakka qabatee deebi'e kun keessattuu qabeenya uummataa biyyattii saaman jedhamaniitoo Maqalee dawoo godhatanii shakkamtoota achi taa'aa jiran kana waa'ee heera mootummaa lallabaa shakkamtoota biyyi barbaaddu dhoksaa akkaataa isaan itti deeman kan akkamittiin ilaala? Murni TPLF keessa jiru
murna xiqqaa lakkoofsan 10 hin caalu. Maafiyaan addunyaa irratti faca'e. Xaaliyaanii keessaa Siisiiliidhaa uumame. Maqummaan maafiyaa jedhamu kun Siisiilitti dhalate. Kan addunyaa irra jiru, kan biyya Ameerikaa jiru, kan biyya Awurooppaa jiru, cufti isaanii asii ka'an. Dhiiga fi fooniin ijaaraman. Sana booddee mootoon isaanii Koza Nostraa jedha. Koza Nostraa jechuun waan waliin beeknu takka akkan kaasnee jechuu. Yeewushoon nagara yaanassaa wushoo hin jedhanii akka Amaariffaan eenyu jedhan kana. Hojii isaanii kana hojjechuudhaaf isaan caalaa namni seeraaf dhimmamu hin jiru biyya lafaati irratti. Isaan caalaa bulchiinsi nutti hin tolle, bulchiinsi nutti tole jedhanii kan iyyuu hin jiru. Isaan caalaa namni tokko yoo kan bakka municipality bulchaa ta'ee filamu isa sana qawwee asirra kaa'aniiti kan isaanii godhu yoo kan nama isaanii filachiisu. Namni suni nama gaarii nama isaanii yoo ta'e gaarummaa jedhanii akka isaanii kaffaarsu hin jiru. Namni suni nama isaanii yoo hin taane immoo gaarii miti jedhanii maafiyaadha jedhanii maqaatti baasanii maquma isaaniitti baasaniitti akka taayitaa sanarraa bu'u godhan. Yookaan immoo akka mootummaadhaan ajjeefamu godhan maafiyaadhaa jedhanii maqaa kennaniif. Jarri TPLF keessatti ijaaraman kun kanaan tokko yakka hojjetanii jiru. Yakka kanaaf mootummaan nu barbaadaa shakkan. Lammaffaa taayitaa dhabanii beeke. Biyya hoogganaa turan. Biyya hoogganaa yoo jiru Rabbiin rasaasa takka malee waraana harkaa qabu, damee tikaa harkaa qabu, poolisii harkaa qabu, kana hunda dhiisaniitti walitti galanii biyya galan. Silaa gaafsana waan kana hunda kan kaasuu qaban. Kana hunda dhiisanii biyyatti eegalanii booddee taa'aniitti waan namni isaan bira dhaqee yakkamaan isaan jira waan hundi kan isaan bira jiru eega biyya dhaqanii booddee akka nama hirriibaa ka'ee bakki isaan gadhiisan suni guddoo ta'uu isaanii galee fi maraachuutti ka'an amala biraa fidanii miti beeki. Amaluma jiru sana addeeffatanii gabbaasan hin diideeffatan. Eega diideeffatanii booda amma namni biyya sana dhaqu yakkamaan asitti barbaadamu biyyatti achitti dhokata. Kan achitti yakka hojjeta achitti dhokata. Yakkamaa kennuu didan. Amma gaa seerri cabe kan jedhan isaan duruu seeran beekanii kami seerri cabe jechuun amala maafiyaati. Seera ofiif cabsitaa ofiif iyyita. Qacceeffamuufaaf dhoofti bara. Han iyyisu siidhaa bara osoo iyyin. Kana waan ta'eef seerri cabe kan jedhan isaan kan cabsus isaan. Olaantummaan seeraa hin argamne jedhan. Olaantummaa seeraa kan cabsu isaan. Nama ajjeesuun ijoollee namoota siyaasaa hidhuun waan akkasiin barbaachisu jedhan kan hidhu isaan. Biyyattiin diigamtee akkasii maarree kan biyya diiguudhaaf deemaa jiru isaan. So kuni maafiyaa kanas hin jedhe sanaan alan jiru. Seentariin isaanii maallaqa biyyaa miti. Maallaqa sanaaf immoo kan ajjeesaniin ajjeesu, kan qalaniin qalu, kan jaje'aniin jaju, kan maal jettaa barmeelii danfaa keessa hin seessisu yoo namticha dhaban maatii isaati miidhan. Amala maafiyaati kun. Kan waan ta'eef seeran beekanii everything hin beekan ammoo propagaandaadhaaf fayyadaman. Look gaafa sanee bultii 16 muummicha ministeeraa ajjeesuudhaaf nama ergan. Yakkamaan isaanii achi jira. Lammaffaa wattaaddara ijaaranii mootummaa fonqolchuudhaaf beeta mangistiitti ergan. Erga siyaasaananii abdii illee akkas godhan. Karaa abdii illeetiin jechuudha. Eega siyaasaananii buraayyuu irratti namoota walitti naqaniit baatii 3 keessatti mootummaa fonqolchina jedhanii jara abaawoodhaa ijaaranii isaanii wajjin wal ta'anii waan sana godhan.
gamoo fixan asitti. Wanti gara biraan jiru. Ammas gaara keessatti qawwee qabatanii asii achi kan fiiganiif waan gara biraan qaban. TPLF biyyattii tana bittinneessuudhaaf waan hunda maafiyaan kun waan hin goone hin jiru. Hin taaneef. Eega ta'uu fi dhabee booddee amalli isaaniitii fi jijjiirama kana yookaniif immoo rakkina kana akkaataan itti uuman maaliif kan naan jettu uumaa isaaniiti. This is uuman maafiyaadhaa kan. Namni eega dhalootanii miti maafiyaa kan ta'u. Uummanni akka uummataattis maafiyaan ta'u. Dhaabni siyaasaa tokko akka dhaaba siyaasaatti maafiyaan ta'u. Mataa isaatiitu maafiyaa ta'e. Ammoo mataa isaa kun irraa muramuu qaba. Humni Maqalee taa'u kun keessattuu biyyattii gooluu keessatti jiddugaleessummaadhaan Oromiyaa shororkeessuu keessatti naannolee garaagaraas dabalatee ga'eensaa olaanaadha jechuutiin qondaaltonni mootummaa akkasumas aktivistoonni garaagaraa yeroo garaagaraatti dhimma kana kaasaa jiru. Asirratti maal jettu isin? Maqalee ta'anii biyyattii tana jeequu hin danda'an. Kana waan ta'eef hidda horachuu qabu. Leessa fakkeenyaaf amma maafiyaan Siisiiliidha biyya Xaaliyaanitti Ameerikaa dhaqe nama Xaaliyaanii barbaaddata. Isa garee ofii godheet hidda yoo horatu gara biraatiis yoo dhaqe ammoo kana hin hojjetta kana argatta yoo ati waan hojjennu kana baaste immoo adabbiin kee kana jedhanii ulee sitti agarsiisu nyaata sitti agarsiisu. Oromiyaa keessatti yoo Oromoo jeeqxe malee keessattuu immoo Oromoof Amaara yoo walitti neeqxee jara lamaan walaasifte malee jarri sun waa takka godhuu hin danda'an. Oromiyaa keessatti isaan seenanii jeequu hin danda'an. Ammoo nama miiltoo ta'uuf dhaaba siyaasaa as keessatti uummachuu qabu. So-called activistii ta'uu danda'a, namoota siyaasaa ta'uu danda'a, abbaa fedhe asitti uummachuu qabu. Kana godhuudhaaf immoo ulee sitti agarsiisanii sagalee sitti agarsiisan beesee jechuudha. Akkaataa kanaan hojjisiisan. Nothing else. Kaayyoon isaanii walitti fidu hin jiru. Maaliif lamaanuu walirraa qoodatan qabu. Dameen inni Koza Nostraa maafiyaan suni dhimmicha handhuraa godhateet tanarraa warra kennuuf san ammoo ashkara godhatee handhuraa isaa kanaaf warra ashkaraa sana hojjisiisa. Yoo hojjette kanas sii kennama, yoo hojjechuu baate kana argattaadha. Oromiyaa keessattis kan godhamu kanuma. Amaara keessatti kan godhamu kanuma. Amaara keessatti qimaantirraa aga'u maarree jedhanii namoota fuudhanii Affaar keessas akkasumatti eenyu jettaa Beenishaangulis Walaayittaa keessas hunduma keessa of fuudhanii garaa guutanii fi yoo waan garaa sii guute kanaan kana hojjette itti fufaa yoo itti fufuu baate immoo kana argattaa jedhanii kanaan gad ergan. Waan biraan jiru. Namni sammuu qabu kan biyya tana jijjiiruu barbaadu yaadan wal morma yaadatu wal hadha malee qawweedhaan mootummaa hadha jijjiiruu dhaquun qabu. Namni yeroo dhafe qawweedhaan mootummaan jijjiira jedhee gaara jiru kun naguma dhamaa malee hin ta'u. Maaliif saayinsiitu jira. Saayinsiin riphee lolaadha. Saayinsiitu jira. Ripheen lolaa ani keessatti guddadhee keessa dhaladhee keessa guddadhee guddisee hoogganee goreellaa sana conventional armitti jijjiiren biyya kana dhufe as ga'eemi. Eegas immoo anti goreellaa ta'ee goreellaa biyyattii tana ka'eestis guuree biyya galchee beesee maallaqa kennee fi qawweerraa fuudhee maallaqa kennee fi ijaaree warra naman gadhiise. Kanaafi qawwee qabattee gaara lixxeedhaaf injifannoon argadha jechuun kijiba. Ammoo beesee sii kenname sana ergama kee guutuudhaaf nama walitti qabdee wal ga'iidhaaf boombiidhaan fixuu dandeessa. Yoo kaayyoon san taate ammoo hin taatu faayidaan qabu inni dhuma. Gaafa abbaan handhuraa suni mataan isaa muramu
dameen isaa ashkarri sun ofumaaf du'a. Kana waan ta'eef kana hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf Oromiyaa kan jeeqxuuf biyya jeequu dandeessa jechuudha. Oromiyaa jechuun Itoophiyaadha. Utubaa Itoophiyaati. Seentariidha. Giddu galeessa waan ta'eef. Oromiyaa callaa miti immoo Amaara walitti naquu qabda. Jara lamaantu wal tumsee biyyattii tana ijaaraa waan ta'eef. Amaara kana iyyisiisuudhaaf immoo nama iyyuuf Amaara keessatti uumuu qabda. Yoo bakka takkatti waa taate Amaarri dhume jedhee nama iyyu Amaara keessatti uumuu qabda. Isa immoo uummatan Beenishaangul keessatti Oromoonis Amaarris dhume. Namni du'e hin jenne Amaarri dhumee jedha. Warri achitti Oromoo dhume sanaaf hin iyyu. Ergama qaba gaa. Amaara dhukkubsatee miti barkun. Nama ergama qabutu iyye. Gurra fardaati irrattis Oromoodha Amaara warri achi jiranis dhuman. Amaarri dhumee jedhan. Amaarri hin ajjeefamne jechuudha fi miti. Namni dhumee hin jenne. Lammiin Itoophiyaadhaa dhumanii hin jenne. Lammiin dhumuun qabu jedheen iyyu. Maaliifii ergama qaba. Maafiyaan Maqaleetti maadheffate kuni propagaandaadhaanis hin deemu. Yoo ajjeechaan tokko ta'u ajjeechaan Oromiyaa fi bakka biraatitti deemu kuni nama ajjeesudha. Nama keessaa immoo bakka Amaarri qubatetti jechuudha. Amaarri dhumee jedhee kan iyyummoo as keessaa qaba. Kuni maaliif Amaaraaf Oromoo waliin dhaquudhaaf? Yes, Amaarri du'ee jira, Oromoon du'ee jira. Kan waan ta'eef eenyutu ajjeesaa? Iyyi kuni maaliif Amaarri ajjeefame jedhamee iyyamaa? Jedhamee yoo xiqqoo duuba isaa hooqxee laaltee maafiyaa har'a biyya jeeqaa jiru kan Maqalee maadheffate kanatu wana godhaa jira. Humni Maqalee taa'u kun keessattuu waa'ee birmadummaa biyyattii eegsisuudhaaf heera biyyattii mirkaneessuudhaaf yookiin eegaa qaama jiru qaama ajajaa raayyaa ittisa biyyaa kaabaa kanarratti haleellaan inni raawwate seenaa keessatti biyya kamitti gocha akka kanaa kun raawwate akkasumas dhimmi kun maal namatti maal hiikoo maalii qaba? Addunyaa irratti takkaa waan akkasii argameen beeku. Waraana waardiyyaa kee ta'ee diina sirraa ittisu kana akkamitti ati nama ijaartee hadhuun addunyaa irrattuu takkaan argamu. Takkaa addunyaa irratti argameen beeku kun. Ammoo maafiyaa TPLF keessa jiru kun yeroo duraatii miti kun. Amala akkasii qabu. Amalli akkasii qabsi fakkaata. Qabsoo bilisummaa Tigraay kan jedhamu Tahat kan jedhamu tokko jira dur TPLFin dura jechuudha. TPLFis ijaaramee lamaan wal cinaa soso'uu ture. Booddee TPLF wajjiniin jarri kun eegadhaa eegamu uummata tokkoof kan qabsoofnu taate maa waliin hin qabsoofne waan jedhu akkaataa kanaan eenyu godhaa turan haasa'uu barbaadan. Haasa'uu barbaadanii wal beellaman. Wal arganii xiqqoo wal mormanii san booddee wal beellaman. Wal beellamnee wal arginee akkasitti haasofnee finna jedhanii beellama lammataati irratti kan warri TPLF daba isaanii shira isaanii xaxatanii fixatanii seenanii waliin nyaatanii dhuganii haasa'anii waliin rafaniit halkan ka'anii qaqqalanii biraa ba'an. TPLF kana beeka. Durumaanuu kana godhe. Ijoollee amma ijoollee makalaakaa kan akka jirtu waggaa 20 aduun jenne qorran jenne haadha tiyyan jenne abbaa kiyyan jenne ijoollee tiyyan jenne inni osoo nyaatin ummata beelan dhumaa jiru ummata Tigraay bare Itoophiyaa keessa deemtee ummata akkasitti beelarra jiru argitu ummata bisaan qulqulluun qabne ummata lolli biyya sana jiru miidhe afaan isaatii baasee osoo nyaatin isaaniif kenna. Eenyu awwaannisni amma dhufe kana isa kan irraa ittisu. Yoo midhaan facaafate midhaan kanaafuuf isa. Waraana kana hooggansa isaa kan Oromoo Amaara gara biraa ta'an warra isaaniitis waamaniiti
feeshtaa godhanii fi irbaata affeeranii waliin nyaatanii waliin dhiichisanii ijoollee eega galchanii booddee waraana duukaa erganii homtuun jiru jedhanii eega seenanii booddee nama rafee bakka jirtu qaqqabanii kaaniin hidhanii kaaniin ajjeesanii waan to'ataniin to'atan. San booddee waraana hidhatee eenyu jedhutti hin dhaqanii isa tuquu hin dandeenye. Isa tuquu hin dandeenye. Ijoollee homaa harkaan qabne dhaqanii meeshaa fudhatanii makiinaa fudhatanii akkas godhan. Waliin nyaattee waliin dhugdee asitti waliin dhiichisanii mee rabbiif jedhi ilaali. Si waliin galanii ati yoo raftu bakka raftutti dhufanii si qabanii yookaan si hidhu yookaan immoo waan tokko yoo goote si dhahu meeshaa keetii fi kaan fudhatanii to'anne biyyaa jedhan. Waan akkasii kun isaan keessatti gizee baay'ee waan ittiin hojjetanidha. Addunyaa irratti garuu waraana mataa ofii waraana bar maqaanuu waraana waraantee diina kee ittiin ajjeestu namni as garagalee hadhe yoo isaan taate malee addunyaa keessatti hin jirtu. Seenaan kun addunyaa irratti haaradha. Itoophiyaafis haarayaa. Isaaniifis seenaa isaanii keessatti seenaa cileessitee barreessituudhaaf warri amma waan kana duubatti deebisanii waan isaan balleessan san isaan balleessite biyya tana nagaa godhuudhaaf deebinee qabsoofnu kanaaf kan qabsaa jiru kunimmoo seenaan isaa seenaa dhiigan barreeffame ta'a. Seenaa Itoophiyaa keessatti amalli isaanii kana addunyaa irratti argamee beeku isaaniif garuu kun keessattuu waa'ee hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa waliin wal qabatee hariiroon isaan Ijiptii waliin itti namataman akkamittiin ilaaltu? Yeroo baay'ee waan baay'ee dubbatanii jiru. Isaan karaa propagaandaattis daballee Ijipti durumaanuu wal beeku. Yeroo qabsootis wal beeku. Yeroo qabsoo sanas Ijipti nama mootummaa Itoophiyaadhaa hadhu arginaan inuma kenniti. Beesee inni dhachiifti. Yeroo dur qabsoo keessa jiranis wal beeku. Isaan Ijipti irraa waan baay'ee argatanii jiru. Ammas eeguma eenyu sun hidha isaa haa jalqabu malee keessattuu eega mallas du'ee booddee sochiin hin jiru. Biyya tana keessatti dhagaa bu'uuraa kaa'amee jechuu malee waan kun dhumee dhageesse beekta. Namni dhagaa bu'uuraatiin gufuudhaan dhumate. Dhagaa sun gufuu ta'a malee waan biraan ta'u. Kana waan ta'eef kan abbaatis dhagaan bu'uuraa kaa'amee hin hojjetame akka hin jenne asuma qaqqabaa turan. Amma eega jijjiiramni kun dhufe booddee jijjiiramni guddaan intanaadha piroojeektii irratti akkaataa piroojeektiitti fixuu danda'amanidha. Tremendous. Abbayaa irratti jijjiiramni dhufaan amma Gibxi iyyuu jalqabde. Isaanis Gibxi wajjin iyyuu jalqaban. Karaa lamaan tokko waan isaan godhan isaan saaxila hojiin kun yoo hojjetame. Lammaffaa alaqaan isaanii warri Gibxi firiffaan isaaniif kennamu irraa xiqqeessa. Kan waan ta'eef hidha Abbayyaa gurguratanii hin guutamu maarreedhaa jechaa turan. Inni ta'ee argama. Amma immoo lola Gibxi karaa adda addaatiin nutti fiduu dandeessu. Waraana nurraa ittisuu qabu isaanummaan hadhan. Maal hojii Gibxi achi as fidda isaanuu Gibxi ta'an asitti takkaaf takka isaan. Jaraan gargar baatee warra laaltuu midhaanii kana akkasitti tallaan. Waamicha mootummaan isinii godhee fi biyyi isin waamte kana haala akkamiitiin keessa bahuudhaaf fudhattanii akkasumas akkuma keessan immoo qaamoleen garaagaraa raayyaa ittisa biyyaa keessaa dhiibbaa jarreen kanaatiin ba'anoo akkamittiin ogummaa fi muuxannoo isaan qabaniin biyya kana tajaajiluu qabaa jettu. Mootummaan yoo rakkinni akkasii dhalate humna biyyattiin uummattee harkaa qabdu fayyadamu mootummaa abshaala yookaan immoo qaroo. Amma biyya tana keessatti eega jijjiiramni kun dhufee booddee waan an argaa jiru namni lafatti hafee hin jiru. Namni lafatti hafee uumaa hojii malee taa'u kan mootummaan kun hin hojjisiisne hin jiru warra beektaa ogummaa qaban. Whosoever kanaaf namuu bakka qaba. Bakka yerootti barbaadamu jira.
bakka itti barbaadamu jira. Yeroon itti barbaadamuu fi bakki itti barbaadamu sun nam tokkoo fi yeroon isaa dhufnaan mootummaan kun irran taru. Yeroon nuti itti waamamne immoo yeroo akkasiiti. Ana callaa miti kan waamamu. Deebi'uun keenya namni biyyattii takkaaf hojii tokko hojjetee wabahaaf jedhamu yeroon inni itti barbaadamu ogummaan inni itti barbaadamu dhufee mootummaan kun fuudhee achi geenyaan qaroo mootummaan kanan goone immoo hin guddatu hin qancara. Kanaaf qarummaa mootummaa kanaat agarsiisa. Nuufis immoo carraa guddaadha ta'e. Egaa biyyattiin yeroo kanatti kanneen muuxannoo olaanaa qabanii fi biyya kanarratti sadarkaa olaanaatiin raayyaa ittisa biyyaa keessatti tajaajilaniif waamicha gooteeti kan isheen jirtu. Qaamolee kanneen irraa maaltu eegama? Akkasumas raayyaa ittisa biyyaarraa sadarkaa birmadummaa biyyaa fiixaan baasuu keessatti gahee isaa akka baatuuf ergaan isin dhaamtan maali? Tokkoffaa maaltu nurraa eegama kanan jedhu akka uummataatitti akka Oromootitti ani akka nama saba kanarraa uumameetitti ani Oromoodhaaf hin gorsu. Oromoodhaaf gorsan fudhadha malee eenyu akkasiin qabu baalagummaa akkasiin qabu ani gorsuudhaaf miti. Ammoo yaadan qabu maalaa goonu kan jedhu yaaduman qabuun ummata keenyaaf dhiyeessuu barbaada. Ummanni keenya ijoollee Oromoodhaa kan qawwee baattee maafiyaa kanaaf olii gadi fiigaa jiran tana nagaa galfatu. Ijoollee isaa galfachuu qaba. Warri amma achi leenjifamanii as ergamanis jiru. Ijoolleen tunis sababii rakkina faayidaa isaaniitiif faayidaa Gibxiitiif lubbuun isaanii darbuun qabu. Waan bahaniif nama ajjeesuu danda'u. Yeroo adda addaatii fi namoota adda addaa ajjeesuu danda'u. Amma mootummaa kana jijjiiruu dhiisitii yaaduma isaatu bakkaan gahuu danda'an. Akkanumaan dhumuun barbaachisu. Abbaa fedha ajjeesuu danda'u. Garuu kaayyoon itti bahan waan jedhaman galman gahu. Kanaaf ijoolleen tuni galuu qabdi. Uummanni keenya kana galfachuu qaba. Lammaffaa uummata keenya irraa kan eegamu siyaasaa biyyattii tana nagaa biyyattii tana isa kan akkas ta'uu qaba jedhee murteessu. Humna waraanaa keessaa kan maafiyaan kun ari'e kan bulchiinsa maafiyaa kanaa jibbee deeme Oromoo keessa ta'e bakka adda addaa kan jiran ammuma boru iftaan osoo hin jedhin aanaa isaaniitti irratti galmeeffamanii dafanii bulbulaa seenii qabu. Yoo dhuguma xiiqii qabaate yoo dhuguma waraana ta'e miseensa waraanaa ta'e biyyattii tanaafan tajaajila jedhee namni onnee qabu. Onnee isaa sanaan namni xiiqii qabu xiiqii isaa sana bakkaan gahuudhaaf har'a yeroon isaa kunoo. Kan waan ta'eef isaaniifis waamichan dabarsa. Kan hoomaa waraanaa taanan hoomaa waraanaa ammas biyyattii tanaaf hojjeta borus biyyattii tanaaf hojjeta. Shiftaan walitti qabamee amma ijoollee harka duwwaa jirtu taan qaqqabee taan ajjeesee meeshaa isaanii baballeessee dheengadda injifannoo argadhe jedhe kun torban lamaa fi torban sadii booddee waan biraat argita. This is fact waan gara biraan qabu. Kana waan ta'eef hoomaa waraanatis akkaataa kanaan jabaatee hojjechuu qabasi hojjechaa jira sin jedha. Lieutenant General Baacaa Dabalee dursaa Combat Engineering duraanii raayyaa ittisa biyyaatti deebi'uu wajjin wal qabatee turtii isin faana akka goonuu feeyyamoo ta'uu keessaniif maqaa hordoftoota OBN guddisnee isin galateeffanne. Kabajamtoota hordoftoota keenya turtiin Lieutenant General Baacaa Dabalee waliin qabnu kan hordoftan fakkaata ture. Nu faana ta'uu keessaniif galata guddaadha qabna. Qophiilee OBN kanneen hafan waliin turtii gaarii isiniif hawwina.